Gaafi isin adeemsisan. Hayyee deebisi. Ani asii beekamulee tuwayif beekta. Hayyee laati. Akkasuma dhugaa isaa deebisaa sila. Haadhaa fi abbaan isaatis isa dura nama tokko qofaatu jira. Hangafa dhiiraa dhalaatu dura jira. Innis hangafa nulachuutu hangafa gowwaadha jechuudha. Hangafni gowwaadha inni nulachuutu gowwaadha. Kanaaf namni walitti nu dura oola. Akkitti awwala jaalatilee narraa qabde miskiinummaa isiiti yookiin ammoo gaafii takka waan takka yoo beelootii yoo dheebatte nama hin gaafattu jechuudha. Akkasumatti jechuudha namni karaa taa'ibaa kana deemnee beeka jeetii yaada. Gaafiin lammaffaa akkamitti wal jaalattan? Gaafiin sadaffaa mudannoo gaafa wal fuutanii nuuf hima. Afuraffaan liinaan hedduu gaafa ati dhiira jala kuttee jedhan saniin sitti aare dhiifama naaf godhii. Abdallaa wal jaalannu sanii gaafa dura walit dhufnu san jechuu wal jaalannu sanii ani hedduun isa jaaladhaasi. Garuu ni sodaadha ture akkuma inni isin himee ture sanii yoon hin beelawee jee isan gaafadhu mudannoon yeroo san keessatti na mudatte akkaataan itti isa heerume jechuudha. Mudannoon hedduu nu mudatte osoo karaa taaribaa deemu jirru yeroo jaalalaati malee bultii keessan seenne makiinaan basaasatti osoo nun deemu jiru jechuu lasaanotirraa. Gaara keessa nuun badee guyyaa 3 tatteenye bishaan biyyee kana dhuganiiru karoobni roobee kana ani bishaan sanillee dhuyne ture anaa fi obboleettii isaatu wajjin dhufe jechuudha biyyarraayi dhalaa nama lama ijoollee isaanii takka ta'u obboleettii takka ta'a adaadaati saniif jechuu maallaqallee 10,000 Itoophiyaan fidee dhufanii haa Abdallaan nakkanne deemutti hin jiraani sana osoo nama hundaa wayin bibbituu fitee tilifoona sanitti hafne jechuu waa hundaa'u jechuu waan maallaqa silaa Itoophiyaa fidene sanillee finne lasaanotitti garuu amma Somaalee basaasoo seenu deemu maallaqni hayyee garuu ani yeroo san keessatti takkaa biyyarraa isin deemne niin sodaadhaasi. Achi keessatti qubsii takka Somaaleen gootee fidee bakka nuti bannee guyyaa 3 jiru sanitti kuma dhibba takka Itoophiyaadha tilifoona san fuutee jechuu obboleettiin isaa hoodoo Abdallaa gurgurii jettee 300 Itoophiyaatti naa gurguree 300 qubsiin naa bitee jechuu dhibba takka bishaanii naa bitee waan akkasitti jechuu osoo achi jiru roobni nu roobee muka naashidee jechuu Abdallaan. Qabbana karaa ni beektan jeetii yaada taljii roobee guyyaa taljii roobee obboleeyyan isaatis jechuu shantaa keessaa guuree kaannaa afee xiyyaas irraa afee ibidda naa qabsiisee jechuu ibidda sanirraa uffata qabee hanga gogu kana naa ofiisaa kaan ibiddarra qaba akkasitti nama yeroo san wajjin dabarsaa mudannoo nu mudate ani ibidda dhakaa gubbatti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu sinin jechaa kabajamtoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya kan onnee irraa kaatee bakka jirtan maratti isin haadha qabdu sinin jecha eegaa akkuma isin nuti yaada isiniif dhiyeessinee turre gaafii isin nu gaafattan arraan tana isiniif deebisuuf qophiidha abbaa mana kiyyaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakkuma isin jirtanitti nageenya keenya onnee irraa burqee gaaraaf lageen qaxxaamuree isin akka busin jecha Asumaanuu viidiyoo kana akkuma geessisan taniini laayikii itti rorroobsaadhaati warreen nu jaalattanis koomantii faadhaati arraan tana daawwattoonni keenya gaafii isin gaafattan viidiyoo nuti suuraa isin maxxansine sanarratti gaafii isin deebisaa kan isin deebisuu dhufne akkasiin isin jaa saniifuu kasii gaafiin inni tokkoffaa waliin haalaalluun isin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaanii wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga Rabbiin abbaa manaa keetii si fayyisee aamin baga walumaanuu nu fayyee hundaafuu fayyana qofaa miti gaafiin hinkasii garuu jaan gaafa inni situmuu tureessan aaraa turree jaan garuu isa fayyaatu akkas isa godhaa ture Rabbiin isa haa tiiksu ani gaafii hin qabu garuu akka gorsaatti kan si dhaamu. Yaa liinaa teenya yeroo baay'ee ijoollee teenya taharargee tuni abbaa manaa hin kabajanii dhugaadha garuu osoo kabajaan ta'in osoo san hin taane osoo san hin ta'in ani nin kabaja abbaa manaa hiyyaati dhiifama garuu nam dubartiin duruu nama kabaja abbaa manaa kabaja qaba maaliif namni ilmoo irraa qabu namni wal furu tokko kabajumaa ni qaba jechuudha daawwattoota keenya saniifuu gaafii itti aantu garuu haqa guddaa nurraa qaba abbaan manaa keenya abbaan manaa kee jabeeffadhu Abdallaan jaalala keetu keessa mul'ataa bira hin deemin biraankiillee irratti hin dalagin dhalaa yaman maraattee si jalaa tartiinii
san jaallatu murteessa maali murteessaan jaalala la dhugaadhaaf gaafii tanaa deebisaa naa qaba daawwattoota keenya dhugaa keessa jettanii ani dhugaadhaa liin ani jaadha lubbuuti yaa olitti jaadha maaliif kan hin jaadhu tokko faratti isin haadha mana kiyyaatti lama faratti haadha mubaarakii ilmoo bareeddisa warraa qabna saniifu waanumaan isii jaaladhuuf qabdi jechuudha saniifu daawwattoota keenya maaliif isin akkuma isin jettanii amata baay'ee tanaa miti amata kanaa dhugaa isin daawwattoonni biraan gina godhan dhugaadha gaafii inni itti aanu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى ربي سيفايسي عبد الله هدو اسن جالك ربي همتو اسن الراحة كابو يورو والربدن كيسومان فتادا أسرهم فتنا برانكي جتن سن اللي أوفراتك كيسا دراما وانا غرغرا نوف حجت دادا جتن دوغادا دراما سالما يروتي مالي اسنيف قبئسنا بيا نما كيسا نمني جو hundinuu waan haala jireenyaa kana ni beekaa dhiifama garuu nutilleen akkasumatti isin jaalanna inni itti aanu ani gaafii tokkollee hin qabu gammachuu keessan hawwaanaa jiraadha baay'een isin jaaladha nutilleen hedduu isin jaalanna akkuma isin nu jaalattan caalaa nuutu isin jaalataa nuuf jiraadha isiniin jenna lubbuu teenya walitti rabbii gaditti nutilleen uummata oromooti kan jaannu isinuma kan jaannu isinumaatu nu cinaa dhaabbatee gaafa isin dhukkubsanne sanillee nu jajjabeessaa ture akkasuma ammallee har'allee barullee isin caalaa deebi isin caalaa isin jaalanna malee isin gadi miti jechuudha wantoota keenya ammallee gaafiin san hin dhumanne jidduutti mure garuu gorsa namaa dhageessanii jireenya keessan hin jeeqina atiitti jecha asid maali asidi jecha nama hin asidi jecha nama hin dhagayina asidi jecha nama hin dhagayina eewa akkuma itti barreeffametti deebisna akkasi nutilleen dhugaa haasoo namaatis hin dhageenyu wallaahi nutilleen haasoo namaati yoo fuutee bultii ta'e yoo fuutu yoo jecha namaa fuutee jecha ilma namaa fuutee bultii ta'e bultiin ta'e hin jirtu jechuudha garuu nuti warra bultii haasoo namaa jeequllee miti maaliif jennaan gaafii namaa keessaa xiqqishoo isinii fataa yeroo saniifu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaanii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jala qeeballe aywa akkam nagaa giseen waliin kofaltan kana hedduu namatti toltan ani gaafiin kiyya takkoffaan erga yaman dhuftan amata meeqaa gaafii tana nan gaafne si gaafatan eega yaman dhufne inshallah ammaan tana amata 3 fixutti finnee jirraa jechuudha alhamdulillah eega yaman dhufne amata 3 finnee jechu amma mubaarak waggaa 3 isaa baatii 3ti yaman dhufne la astaghfirullah kasimiti la mubaarak amma eega dhalate arafaan tuni waggaa 3 saati eega yaman dhufne la eega magaalaa sana dhufne amata 3 aywa ammoo maarib waan turre amata tokko maarib turre amata tokko fi wayi turre sana eega dhufne immoo magaalaa sana eega dhufne amata 3 eega yaman seenne walumaa galattu waggaa 4 fi wayi keessa jirra waggaa 4 fi cina gaafiin lammaffaa gara biyyaa hoo galuuf yaada hin qabdanii kanuma gaafiin kiyya ammas dhaamsa wahii isiniif qaba hadaraa rabbii mubaarak biratti walitti hin dubbatina dhiifama dhugaadhaan mubaarak biratti silaan barbaachisu gaa bakki gizee gaa yeroo tana wallollaa jenneetis murteeffannee namni walillola qabnu dhugaadhaa silaa ilmoo biratti nutis ni beekna walillolanii saniifu gara biyyaa galuudhaafis yaada ni qabnaa biyya namaa itti dalagata malee itti waaran dhugaadhaa maaliif inshallah yoo rabbi jee gama fuula duraatti nuti jechuun karaa biyya teenya riskii xiqqoo as keessaa fudhanne wajjin alhamdulillah fayyaa teenya wajjin shukriin darabbiiti karaa biyya teenya yoo rabbi jee akkasuma yeroo muraasatti karaa biyyaa galuudhaaf yaada qabnaa yookiin qophiidha ati galuu sana akkasuma gaasumaatu beeka hayyee eegalettee kanaan si of deemte jechuudha gaafiin inni itti aanu gaafiin qabu baga rabbii walii isin galche karaama kanatti waliin jabeeffadha sirrii jirta karaa kanatti wal jabeeffadha karaama kanatti wal jabeeffadha hayyee barreeffama jala deemaa jirta karaama kana jechuun karaa kanatti wal jabeeffadha akkasuma komantii jabeeffadha sirrii jirtan amma jaalalumaatu caalaa kabajumaatu caalaa oduu namaa dhageenyaadha oduu namaatis hin dhageenyu kana booda afaan namaa duraanis waan fidee ni beeytanii nuti jaalalli yeroo duraatti walii qabnu isinis akkuma beeytan sani anaaf abbaan mana kiyyaa abbaan mubaarak abdallaa maammad jechuun wal jaalannaa jaalalli teenya ta'asii osoo hin ta'in itti deemna fuulduraa fi akkasii gaafiin inni itti aanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jam fayyee qabnaa alhamdulillah. Ani gaafiin hin qabu jaani Rabbi waliin umrii keessan haa dheeressu yaadaa fi muraada keessan isiniif haa guutu. Akkasuma kabajaa daawwattoota keenya isinillee yaada muraada keessan warreen biyya ambaa keessa jiru haa ta'u warreen biyya ofii keessa jiru haa ta'u Rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutu. Akkasuma isiniin jaa maaliif namni yoo fayyaa qabaatee yaada muraada siisan bakka yaadillee bakka ce'ullee ni dhaga. Garuu ammoo dhiifama maqaa keessan hin dhoyne dhiifama maaliif namni gaafii barreesse ni beekaa giseen dubbadhu dhiifama natti naarinaa garuu gaafiin inni itti aanu muramuraan isinii dubbisu jira akkam jirtan qaalii keenya dhiifama naa godhaadha garuu Abdallaan Liinaa baay'ee si jaalatti. Abdallaa Liinaan baay'ee si jaalatti jaanii dhuganiin jaaladha abbaa mana kiyyaati. Ati nan jaalattu. Anaatu isa jaalata malee inni nan jaalatu tamam dhageeffadha isinillee. Baay'ee si dinqisiisadha ati jabduu namaati yeroo walitti dubbattan immoo mucaa keessan biratti walitti dubbatinaadha garuu jabaan rabbumaa inshallah dhugaa ani jabdu sin jaamu waan amma dura bakka jabdu sanii sin geenye dhugaa isin na jabeessaadha qalbiiti jallee na wayyeessa yoo isin jabeeytan itilleen jabachaa dhufna jechuudha. Akkasiin isiniin jaa xiqqoon isinii dubbisaa ammallee gaafiin itti aanu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isin jalaa jenne waan yeroon qabnee fi gaafii muraasa keessaa dubbisu jira dhiifama gaafii teessan namoonni beeytanii. Warri gaafii bareedan. Jaartiin akka Liinaa hin jirtu jabeeffadhu wallahi. Garuu ani gaafii takkaan qabaaniifiifu gisee barreeffamni kana jiru kana silaa isaatu jaartiin akka Liinaa hin jiru barreeffama jiru kana isaatu naa dubbisuu ture. Amma waan hin jalqabarraa anummaan eegaleefin anummaan isinii fite dhiifama garuu aniif hin faarsu jechuudha. Ayyee fitaddooti gaafii ta'e daawwattoota gaafii ta'e fitadhu. Aniif hin faarsu jechuuf abbaan hin faarsu ree mucha lamaan ga'uu jaanii akkasi siif jecha waa baay'ee taatee badii yoo qabaattellee irra darbii fi wajjin jiraadha isin lachuu ijoollee qaqqashtiidha. Galatoomi gaafatee gaafii tana nuuf barreesse. Atillee nuuf galatoomi nuuf baadhu isinillee nu biratti ijoollee qaqqaalii gargaariidha. Isin jaalannaa I love you. Sanumaafuu warri komantii babbareedu nu barreedan hundi keessanootu galatoomaa nutis isinii deebisu. Akkasuma Liinaan ana qolli biratti miti isin biratti illee akkasuma jechuudha. Akkasii gaafii ajaa'ibaatu dhiyaatee jira. Iddoo dhaloota kiyyaa hunda na gaafatti jechuu gaafiin kuni guutuun isinii dubbisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu ilmaan ayyaa rabbi ija hamtuu fi gantuu isinirraa haa qabu. Budaa isinirraa haa qabu akka dammaa walitti isin haa mi'eessu akkanatti ansuudhaan. Kanatti aansuudhaan. Okay. Ani gaafiin kiyya Liinaa fi Abdallaan iddoon dhaloota keessanii eessa? Hundi keessanuu haadhaa fi abbaa qabdu. Liinaa gaafa Abdallaa heerumtu cidha godhatte moo akkanumatti heerumtee jaanii? Ani takkaffaa irratti dhaloonni kiyyaa jechuudha. Dhaloonni abbaa kiyyaa fuulduraaf gaara mul'ataa ture inni bakki itti guddate magaalaa Awwadaayii. Anilleen biyya fi dhoysanii biitis ifi hamtuu sin qabdu irraa dhalannee biyyatti abbaa keenyaa jechuudha gaara mul'ataa gurawa jaamti. Ani immoo iddoo inni itti guddatettiin dhaladhee magaalaa Awwadaayii ganda Bashiirittiin dhaladhee guddadhee hanga kana gahe dhugaadha. Haadhaa fi abbaan kiyya ani hangafa warra keenyaati xixiqqoodhaan ni jiranii isiniin jedha. Rabbi rumee adeeressu haadha abbaan isii ni jiran jechuudha. Gaafii Abdallaa ammoo dhuga Abdallaa fi anilleen biyyuma takka biyya hundaanuu waliin dhufnaa jechuudha. Abdallaanis iddoon dhaloota isaa gaara mul'ataa aanaa gurawaatii ganduma abbaa kiyyaati jechuudha. Iddoon inni itti guddate ammoo magaalaa Awwadaayii ganda Imar jaamti. Akkasii nulachuutu dildira raayyoo ol gortanii gara. Akkasii ammoo garuu haadhaa fi abbaa isaa ni qabaa innilleen warra isaanii hangafa jechuudha. Hayyee deebisi. Ani asi beeku mul'atu wayiif beektu. Hayyee laati. Akkasuma dhugaa isaa deebisaa sila. Haadhaa fi abbaan isaatis isa dura nama tokko qofaatu jira. Hangafaa jechuudha. Hangafa dhiiraa dhalaa dura jira. Dhalaatu dura jira innis hangafa nulachuutu hangafa gowwaadha jechuudha. Hangafni gowwaadha inni nulachuutu gowwaadha. Kanaaf namni walitti nu dura oola. Okay, cidha godhatanii jaanii. Gaafa Abdallaa heerumtu cidha godhatte moo akkanumatti heerumtee dhugaadha.
cidha biyya namaa keessa ani bikkiniin itti heerume magaalaa Basaasoo Rukkaaba keessatti aruuza gorodhee bakkaan itti gorodhee isin dho'isu jechuudha. Mana Basaasoo san ni beeytanii akkasitti huccuun tolchan san keessatti aruuza gorodhee garuu aruuza maashaallah akka nama biyya jiruutti video san finne isin maxxansinamu akka inni maxxansinamu video yolle yoo feetanii gaa waan gaafa miskiinummaati jechuudha. Isin maxxansina gaafa osoo miskiinummaan ta'in gaafa lukaan karaa taariba yaalu wal jaalanna garuu gaafa biyyarraa kaanu wal heerumnaa jenneeti siyyaanne hireen harka rabbii jirti garuu amma biyyumattu nuti fakkeenyaaf walitti jechuu hariiroonni jirti malee dilasanii jechuu hariiroon jidduu keenya akkasitti waa'ee bultii tana keessa hin jirtu saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya waa'een isin hin jiru asirratti ani ammoo dura isi akkami jaalatti Abdullah Rana kasi qabdi isaan sin gaafanne gaafa si na gaafatan anillee gaafiti jaayyee jaalaltii akka itti na qabdi ani hin beeku akkasi cidha ajaa'ibaa godhannee maashaallah inni isiniif adeemsa. Daawwattoota kabajamtoota keenya akkitti awwala jaalattilee narraa qabde miskiinummaa isiiti yookiin ammoo gaafii takka waan takka yoo beelootti yoo dheebatte nama hin gaafattu jechuudha. Akkasumatti jechuudha namni karaa taaribaa kana deemnee beeka jeetii yaada saniifuu jechuudha yeroo waan afatti dhabdellee jechuudha dhagaarree jechuudha. Eeywa naafi jechuudha wallahi shiita kana afanneeti shiita si khaborsaa keessa qabdu baaftee waan jaalala irra kunnisa yoo isiniif himne viidiyoo biraa keessatti isiniif himna jechuudha waa'ee jaalalaa footaa si kana shiita si kana baaftee nu aftee jechuudha osoo taariba karaa yaanuu jechuudha sanirra rafnee jechuudha akkasumatti miskiinummaa si jechuudha yookiin waan takka yoo maallaqa illee yoo harkaa qabaadde nan gaafattu yeroo beerettullee maaliif ijoolleen namni rukkaabaa hojii yaanu hedduu dubartiin san keessaa miskiinummaa isiitu nama rare saniifin tiyyataati. Akkasii anilleen sikkiinummaa isaatu waan nama dararuuf na darare khiyyate. Okay gaafiin itti aanu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh isinin jenna ummata jaalalaa gaafiin koo Abdalla Liinaa jabeeffadhu dubartii lubbuu ufii dabarsitee siif jiraataa jirtuudha. Liinaan nama maatii isii dhabuus abbaa manaa koo hin dhabuu jettee si filatteedha. Jabeeffadhu oduu namaa fuutee hin loliniin hedduus jaalanna isin jaaladha. Anuu hedduus jaaladha. Dhugaadhaan hedduus jaalanna abbaan gaafii tanaan isin hunda keessanuu warreen gaafii nu gaafatan hedduus jaalanna. Maaliif jennaan dhugaadha abbaa manaa kooniin jaaladha dirqamaan tun na jaalachiisa warra koo filadhee wanni isa qabadheef dirqama biyya namaa kana keessatti warra kootirra amma Abdallaa tun natti aanaa jechuudha. Maaliif jennaan rakkadhellee yoon dheebadhellee isumaan muka kanuma biyya jiruun mana jaarratan jechuu ammaaf waan na bira jiruuf isumaan qabadha saniif jechuudha. Gaafiin inni itti aanu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh isin jala janne isinin jaalladha baay'een isin kabajaa social media kanarraa waanuma namni barnoota irraa fudhatu fida yoo dogongorrees dhiifama naa godha galatoome. Galatoome obboleessa kiyyaa nuuf jiraadhu gaafiin inni lammaffaa ani gaafiin qabumaaf wal cinqitanii wanni wal cinqinuuf haala beekumsaan beekumsaan jechuun beeyneetii miti jechuun rakkoon ni dhufti ni dabarti rakkuma saniitu haaluma jireenyaatu wal nama wal lolchisa akkasiin siin jaa obboleetii dhiirataatu gaafii sana barreessite. Ammallee gaafii addaatu dhufe. Gaafiin duraatiin wal qabatti wa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh gaafiin tiyya Liinaa fi Abdallaan ijoollee eessatti dhalattanii gaafiin lammaffaa akkamitti wal jaalattan gaafiin sadaffaa mudannoo gaafa wal fuutanii nuuf hima afuraffaan Liinaan hedduu gaafa ati dhiira jala kuttee jedhan saniin sitti aara dhiifama naaf godhii kanuma galatoomee jecha namaatiif bakka hin kennin. Garuu dhugaadhaan dhiifama san rakkoon qabu afaan namaati. Mudannoon tiyya waan hin biyya tiyya isin himee jiru mudannoon gaafa naa fi Abdallaa wal jaalannu sanii gaafa dura walit dhufnu san jechuu wal jaalannu sanii ani hedduun isa jaaladhaasi garuu ni sodaadha ture akkuma inni isin himee ture sanii yoon hin beelawees inin beelawee isan gaafadhu mudannoon yeroo san keessatti na mudatte akkaataan itti isa heerume jechuudha saayibuma kiyya hin heeruminii naan jechuu turanii
numaa uffataa fi waa hunda suuqarraa bitee dhufee aruuza godhuuf waa hunda qopheessee hin heeruminii khalaas jallataadhaa isa kana hin heeruminii naan jaani garuu ani numaan heerumee maaliif jennaan jaalalaatu murteessaa sanumaafu mudannoon hedduu nu mudattee osoo karaa taaribaa deemu jirru yeroo jaalalaati malee bultii keessan seenne makiinaan basaasatti osoo nun deemu jiru jechuu lasaanotirraa gaara keessa nuun badee guyyaa 3 tatteenye bishaan biyyee kana dhuganii roobni roobee kana ani bishaan sanillee dhuyne ture anaa fi obboleettii isaatu wajjin dhufe jechuudha biyyarraayi dhalaa nama lama ijoollee isaanii takka ta'u obboleettii takka ta'a adaadaati achirratti jechu obboleettiin telefoona tokko biyyarraa fiddee dhufte yeroo saniif jechu maallaqallee 10,000 Itoophiyaan fidee dhufanii Abdallaan nakkanne deemutti jiraani san osoo nama hundaa wayin bibbituu fitee telefoona sanitti hafne jechu waa hundaa'u jechu waa maallaqa silaa Itoophiyaadhaa fidne sanillee finne lasaanotitti garuu amma Somaalee basaasoo seenu deemu maallaqni hayyee garuu ani yeroo san keessatti takkaa biyyarraa isin deemne niin sodaadhaasi achi keessatti qubsii takka Somaaleen gootee fidee bakka nuti bannee guyyaa 3 jiru sanitti kuma dhibba takka Itoophiyaadha telefoona san fuutee jechuun obboleettiin isaa Hoodoo Abdallaa gurgurii jettee 300 Itoophiyaatti naa gurguree 300 qubsiin naa bitee jechuun dhibba takka bishaaniin naa bitee haa galatoomuu abbaan mana kiyyaa akkasittiin qubsii san guyyaa 3 san kukkutadhee nyaadhee jechuun firii takkaatu dhibba ijoolleen isaanii san jechuun na wajjin nyaachuu didanii wallaahi hedduu waan na jaalataniif bilaan bileeta namni hin beekne jiru san nyaatanii wallahi eewaan akkasitti jechuu osoo achi jiru roobni nu roobee muka naashidee jechuu Abdallaan qabbana karaa ni beektan jeetii yaada taljii nu roobee guyyaa taljii nu roobee obboleeyyan isaatis jechuu shantaa keessaa guuree haannaa afee kiyyaas irraa afee ibidda naaqamsiisee jechuu ibidda sanirraa uffata qabee hanga goggogu kana na ofiisaa kaan ibiddarra qaba akkasitti nama yeroo san wajjin dabarsaa mudannoon nu mudate ani ibidda dhakaa gubbatti qabsiiseetiin jechuu dhakaa kana jala bishaanii yaa rooba taljii roobee jechuu uffata goggoge isirra kaa'ee roobni rajjiisee isirraa fuudhee ibidda gubbaa qabee halkan guutuu osoo hin rafini jechuu akkasitti liinaan isirra faa bultee jechuu ani ammoo osoo rafin uffata si kaasila roobni rajjiisu irraa fuudhee ibidda gubbaa qabee goggoga ofiisaa fi dhufee jechuudha. Mudannoo keessatti amma immoo garuu waan viidiyoon isin dheerattee jirtuuf gaafii itti aansu tana qofa isinii dubbisee gaafii biraa yeroo biraatiin isiniif deebisa. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaanii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ammallee akkasumas duraan dursee baga fayyitee gaafiin kiyya biyya Yemen keessatti maaliif of darartanii jaan anaa fi si jechuudha anaa fi bama kiyyaa baanteeti dhugaadhaa ifin dararre dhiifama jireenya biyya namaa kana gaa'ii biittiitti deemanis eegaluuf hin jirtu yookaan biyya biraa hin deemtani yookaan ammoo biyya keenyatti maa hin galle isa lammaffaa ammoo waa'ee bultii teessanii miidiyaa gubbatti hin baasinaadha. Keessumaan xumuraa jaan biyya namaa deemuufis wanni nama eemaru biizinasa maallaqaatu nama eemara jechuudha. Sanaafuu kabajamtoota keenya maaliif alhamdulillah an fayyoo kiyyaaf aanu fayyee akkanatti diinaa bira taa'ee gaafii isin nu gaafatan hundi isin deebisuu yaaf aanu fittiin gammada tokkoffaa irratti akkasii jechuun liinaan isiifuu mataa siiftuu ani fayyee jechuun mubaarak kiyya na bira jiraatee ani si bira jiraachuu mataa siituu gammachuudha saniifuu biyya tana keessa jechuun nuti jaalannee tattaa'uutti jiru ilmoo qabna. Sila Amerikaa fi Austraaliyaa fi biyyoota adda addaa Dubaay ni feeta. Silaanumaan fada garuu nama nageessisuutu jirre malee. Silaanumaan fada firaa siin qabu dhugaa. Nu lachuutu fira keenya dhiisiiti jechuun kopheen teenyaa'u jechuun biyya alaa deemteen beeku takkaatu Yemen dhuftee malee. Akkasumas Yemen jirra malee firaa siin qabnu biyya biraa deemuu fi dhiifama garuu viidiyoo isin dheeressinee jirra. Akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenyaa warreen gaafii nu gaafatan hundi keessanuu bakka isin jirtanitti. I love you isinin janna ammallee warreen gaafii isaaniin deebisiniitu jira akkasumatti yoo rabbi jee guyyaa lammaffaa kan viidiyoo waan nu dheeratte garuu hadara viidiyoo tana haga dhumaatti ilaala ammallee gaafii qabdan nu gaafadhaa isinin janna garuu angama kiyyaan isinin jaa Ameerikaas dhaquu isiniin fada biyya hundaa feena dhiiseetis deemuu fadhu beektaa nusa deemuu nu mubaarak illee ni rafe malee as jira daawwattoota garuu gaafii teessan irratti kaniin deebitana deebise
wallahi silaa firra biyya biraati qabaanne ni deemne ture garuu yamanuma kana wayyaa ta'e taa'u jirra. Waan birooti miti kabajaa keenya Itoophiyaa teenya yoo rabbi nu mijjeesse hara biyya teenya haadhaaf abbaa keenya bira galleeti isaan kaddamanna akkasiin isin jaa biyyatti namaa biyyuma namaati waan namaa gootu illee qabnu osuma haasofnu safaatunis akkuma akkasiin isin jaa saniifume warri leenaa jaalattillee dhiqgodhaadha warri na jaalattan ammoo akkana godha akka mubaarak eebisiin kalee gargaaran la akkanuma hundi keenya dhiifama mubaarak illee ni rafe silaa gaafii tana nu wajji deebisa ani gama kiyyaan wallahi khalaas gaafii biraa qabadhe hangaan isinii deebiyutti maasalaama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.